Egaan keessumaa shirri keenya nama hojjaan isaa baay'ee dheeraadha meetira 2 fi tuqaa 24 kan hin dheeratu Naga'oo Jimaa jedhama. Mee Naga'oon akkamittiin guddatteeti eessatti dhalattee guddatte magaalaa keessa moo baadiyyaa keessatti kan dhalattee guddatte caalaatti daawwattoota keenya faana akka wal bartuuf jechuudha. Okay, ani kanan dhaladhee itti guddadhe naannawa magaalaa Makii ganda baadiyyaa Tuuchisumayan kan jedhamuttiin dhaladhee guddadhe. Achumattan guddadhee jechuudha. Mee umriin kee meeqa taate amma? Umriin kee amma 24. Umurii 24. Garuu nama waggaa gara 30 akkas fakkaata umriin isaa. Baay'ee mucaa daa'imadha. Baay'ee mucaa waggaa 24 jechuun baay'ee umuriidhaan xiqqoodha. Kutaa meeqa baratta amma haalli barumsaa kee maalirra jirtu? Haalli barumsaa kee sababa yeroo tokko dhibee wayii tuuna qunnamee tureyyuu. Dhukkubsattee turte jechuudha. Dhukkubsadheen tureyyuu sababa dhibee sanaatiif bara 2009 ittiin dhibameeyyuu sababa saniitiif naannoo waggaa 2 as magaalaa Finfinnee taa'anii yaalamaa ture. Barumsa kiyyaallee sababa kanaatiif addaan kute. Sababa kanaaf addaan kute amma irra deebi'uun koo garuu waan oolamneedha jechuudha. Nan eegaladheen yaada qaba. Yeroo ammaa kana kutaa meeqarratti mee kanitti addaan kutte? Ani kutaa 7 umriin kutaa 8 irratti addaan kute amma itti deebi'uuf hawwiin qaba jechuudha. Dheerinni kee hojjaan kee kuni miidhaa sirraa hin qaqqabsiise qaba akkasumas immoo waan addaa akka itti gammaddu si taasisee jira dheerinni hojjaa keetii kun jechuudha. Dheerinni hojjaa kiyyaa kun wanti inni itti na gammachiisuu jiraate yoo beekamtuu argachuudha.